isaan ol ka'uu jechuudha. Jabees. Oh jabees. 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 Samboota waliin kaataa jechuudha. Hayyeegaa hordoftoota keenya arraan tana self defense kutaa 15ffaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Kutaan 15ffaa sun akkami self defense jechuun firraa waa baasu jechuun nama si qabe liqi qabdee buloo goote firraa ittisu jechuun self defense jechuun saniifuu gaa self defense gama duubaati nama si gubbaa taa'ee lafa si qabe fuula gaggara galchee kutaa 15ffaa keessatti tana laallaa nu wajjin turti gaarii nama si taa'u jiru lafa si qabee jechuun akkamitti laa akkana si qabeeti morma kee kana laa kun jilba yookaan kana si dhaaba akkana si qaba akka kiik si godhaa siin jee nama akkana si qabe akkami baataa jechuu harkaa saniifi ammallee nama akkas si qabe ceesi nama akkana si qabe nama akkas si qabe yookaan nama harka kee kana akkana godhee akkas si qabe akkamitti irraa baataa kutaa 15ffaa keessatti kana laallaa Akkana qaba. Eeboo qabata harka isaa kana qabda jabeeti. Oguu gara booda jaamtila. Zau goota jechuudha. Maal goota kanumaan lafa qabdee wirr jettaa siin jeeboo maal taate ol ka'i qabi irra si deebina akkatti baaftu jechuudha qabi. La qabi. Dirraa qabda morma kee ni jabeeltii duuta yookaan dirraa qabda maal goota la harka kee kana akkana goota hiqiibsita. La ifiifsi irraa kutaa bara deerichi ifiifsi gubbaa kutaa qabi. Jabeesi badam jabeesi. Jabeesi. Oguu jabeesee la. akka feete dhiitaa jechuudha isini galee ammallee taan san laallaa jechuudha. Akkam goota harka kee lafa jabeeffatta la gasiifatta harka kee jabeesi oguu gasiifatte akka nama ol ka'utti jechuudha akkana jetta ni darbitaa jechuudha. Qaama kee lafa jabeessiteeti ol kaata akka nama isaan ol ka'u jechuudha jabeesi. Oh jabeesi. Samboota waliin kaataa jechuudha. Akka ajaa'iba dhukkee irraa kaasuu dandeessaa jechuudha. Hordoftoota keenya kutaa 15ffaa xumurree jirra. Kutaa 16ffaa YouTube Boonsaa TV seenii harkattaa siin jee difeensii takka irraa kaafnee kutaa 15ffaa irra jirra.